Yeroon isaa yeroo boqonnaati. Maatiin koo gareessuma koo deemuun akkaan isa dubbisuu qabu na beeksisan. Maarree kun akkuma argitan isumni koo dhufee fuula ifaadhaan na simateera. Waan nama dhibu hamallee suma kootii walii lama namaan galu ulfaataadha. Waanan jedhe malee hin ta'u nama jedhudha. Waan inni dubbate hin gootu taanaan ati yoomiyyuu taanaan sirrii ta'uu hin dandeessu. Keessuma koo bira gaafa teessu wanta inni jedhuun eeyyee wanta inni sirrii miti jedheen immoo lakki jetteetudha jiraatta. Maarree kunoo kokkolfaa taxxabachaadha jirra. To be honest with you, tuti afaan Ingiliffaan dubbattee baay'ee natti tola. Afaan Oromoo qulqulluudhaan natti miti. Immoo afaan Ingiliffaa qulqulluudhaan natti siif. Wanta hin beekne wanta hin beekne haasa'uun gaarii miti jedheenidha. Naa ajajaa akka tole haa ta'u. Maal ajajamuu siin jechaa jirti? Maaltu siif himu? Shaayii tokko jinjibilaan jedhaatti na himu. Jedhiitti na himu. Shaayii jinjibilaan itti himni? Garuu mee waama dhiiga sii ta'u, waama foon sii ta'u, waama galee si fayyadu waamne jedhu. Kanuma naa gooti. Namni arrabisaa nama falmuu baree garuu akkuma nama dhibbisa. Caalaa beektamin? Caalaa turan argee wanta wallaalu. Wallaaltu goo naannuma keenya ture mutu tachiin bahin. Okay. Amma akkaataa jireenya isaatii jijjiirrate jechuudhaan maqaa Yesuusiiti. Sa'aatii 24 jechuudha. Akka abiddee nyaata. Namni sa'aatii 24 har'a yoo nyaate bor yoo nakna deebisee nyaata. Kan biraa immoo 5 liitiri 2 guyyaatti 5 liitiri 2 dhuga. Ispoortii immoo hojjeta laga namaa galgala dafqee gara deemuutti ispoortii yoo deemsa deemuu fedhe fiiguu barbaada. Namni duukaa deeme an kun utuun duukaa deeme jechuudha inni deemsa isaa deema kun echaan duukaa deema. Dudduuba isaa gusgusetta. Akkaataa jireenya isaatti jijjiirame garuu waan si ajaa'ibu waggaa 68 jechuudha. Dargaggeessa utaalee hin quufne fakkaata. Dargaggeessa reefu saafela ol ka'aa jiru wayii tokko fakkaatu. Waggaa isaa garuu 68. Maal akkamitti waggaa 68ffaa isaatti dargaggeessa saafela fakkaata. Rifeensa mataa isaa akka lafa kophee gurraachatti dibatee gowwoomsa malee. Gudii maasoftume san immoo atummoo. Lakkino rifeensuma waan jedha uummataa isaa irraa hin qabu. Moluu masaa yoo ta'e hundi bataa. Maal akka? Moluu masaa hundi bataa. Akkanan jedhu ifa mana godhaa malee mee yoomuma dhiiftuu siin jechuma koo caalaa kana maanno yoom dhiiftaa? Tun beekinitu naasoftu ta'e baay'ee gaarii. Kuma lamaaf 10, 2011, 2015, 2016, 2017 kan bara dhuftu 2018. 2018. Aha, refu kataate. Ganamaan ga'uu dhiiste? Sidii dhalli namaa ganamaan ga'u taanaan jireenya isaatti jijjiirama tokko iyyuu fiduu hin danda'u.
maal abbe engadammoo namtichatti wal dabarsiste caalamet baay'ee amma irraatti akkamtiin tun bariin taa'e garoon baay'een gowwameera baay'ee tokkoon gowwameera isarraatii baree kunoo ganama kee ispoortiin hojjedha bishaan guyyaatti liitirii 2 dhugaa isa sa'aatii 24 illee takkaa nyaatani inni xiqqoo tureen jalqabe deebiis kunoo kaleessa bishaan liitirii 2 ganamaan bariidhaan kee dhugee biiroo galee walgahii deeqaa 30 jira jennaani tole jedhee walgahii galee walgahii deeqaa 30 gidduutti alshaan inni mana fincaanitti deddeebi'e aljaaffaaf gadi ba'uuf jennaan maana jarri keenya maalnaan jedhe kana booddee gadi baateennaan giddeen keerraan si ari'ana abbaa fincaanii dheenaare. Maqaan kanaan dura kan isinirraa jechuudha. Maqaan hundi abbaa fincaanii jedhamu agarsiisa. Abbaa fincaanii wayya isin durii yaada guddaadha jedhamerraa jechuudha. Abbaa fincaanii siin jechuun waan gaariidha. Kanaa jiricha maalidhaan? Achumatti banadhu geeftii koo hojiirra hin jira. Ispoortii sammuu hojjedha. Ispoortii qaamaa qabu tolee ispoortii sammuu hojjedha. Hojjechiira. Maali? Mee eessumaan gaafa ani hin jirre eenyummaan ergachaa ture kaleessan dhufe guyyaa 2 tun bulin har'aas na erga borochi na erga maala naamu akka kolkoolee deliiveriitti fakkaadhaan olii gad kan inni nuuf amma qoricha wayii na ergi qorichuma inni jedhu kan ammoo eessumatti akkan erguun beekan. Hello. Nagaa ooltanii jirra saagalatu ifamaa eessuma koo dabaliitu isinitti na erge. Nagaamu eessuma koo dabala maali qoricha wayii geessiif naan jedheetu isaanatti laannaan isinii fiduuf jedheen eessa jirtu? Booleedha. Maal baay'ee masinitti cimeera sagaleen keessan hin dhaga'amu. Tole haa ta'u boolee isa kam immoo? Boolee arraabsaati. Anree baay'ee dhiyoodha. Ani garuu buraayyuun jira amma. Buraayyuun jira. Kun baay'ee miti maal isheeti maal baay'ee miti oo. Alkoolii keessa na buusteessuma. Tole haa ta'u gaasiniin daawwala gaafa neesin bukkee ga'u. Tole. Maal kun hin qaanofne maal naan jedha. Baajaajii meeqa? Baabura meeqa? Maal waan namatti ittiin deema wanta hin jiru farduma jechuu qofatu isaaf hafeeru. Madaanii ala akkamiif iyyuu amma filannoon qabu deemu malee. Maali eessuma jiraatu neetworkiin on hojjetu gooftaa macca. Waamin seesofuma. Maal neetworkiin biyyaan jirre maal boolluma keessa jiraatu maal hin bo'u silkii.
almate. Hello. Maalo. Nanne. Inuma namanne sin argachuu kon isinin jedhe. Minuma namanne. Isayyuu eenyu anaka qoricha kaleessaa dheengaddaa isinii fideen kunoo jooree jawwaaree silkiin kaastanii takka silkii keessan tumba'u kunoo boolee arraabsaa dhufe boolee arraabsaa eessan na'aa fi lafan ittiin joorre hin jiru adaraa waaqa kottaan harkaa fudhadhaa qoricha keessan isinii fideera kaleessa immoo na dhukkubaa oole malee isinii fiduuf hin ture laa anaan eessumaas nan dheekkamsiisinaa laa qoricha keessan isinii fideera kaleessa immoo na dhukkubee kanaaf jedhee nafe dhiifama naa godhaati isa kaleessa har'a moo kottaa qoricha keessan fudhadhaa laa kan moo qabu. Ani bade. Gaara meeqa bu'ee dachaa meeqa ba'ee. Jechuuma tokkoon dadhabbiin koo guyyaa guutuu jecha tokkoon liqimsika.